Arka fuune ilmaan Oromoo akkam nagaa jirtanii bakka jirtanitti nageenyi koo isin haadha qabu kan isin jiru ana Reedi Adam Tube har'a waan haaraa tokko qabadhee isiniif dhufee wanti kunis sababa fideetiin qaba akkasumas immoo dhuma irratti wanti akkamii akka muudatame kan isiniif ibsu ta'a. Ammaaf maal dubbachuu barbaade dubartiin tokko dhiira tokkoon osoo waliin argin akkasumas qunnamtii tokko osoo hin adeemsisin akkamiin ulfoofti yookaan immoo dubartiin tokko dubrummaa osoo qabdu akkamitti ulfoofti kan jedhu irratti waan babal'aa kaasuu barbaada. Waan nama muudatetu jira, nama natti himatetu jira. Maqaa ofii ibsachuu feenee haa ta'uti haala akkamiitii fi maaltu akka muudate kan waliin ilaalluta jechuudha. Jalqaba irratti dubartiin takka dhiira tokko osoo argin salphamatti ulfaa'uu maaliin dandeessi? Kuni yeroo tokko gaafii namatti namoonni tokko wanta kana hin jiru hin fakkaatu namni jedhus ni jira. Dubbiin akkas osoo hin ta'in haalota hedduun ulfaa'uu dandeessi dubartiin dhiira osoo hin argin haalota hedduun ulfaa'uu dandeessi. Keessattuu namoonni maatii hojii jiraatanii fi namoonni jaalala maatii qaban jaalala obboleettii jaalala obboleessaa akkasumas immoo jaarsa jaartillee ta'anii osoo fedha ulfaa'uu qabin kan ulfaa'u jira. Fakkeenyaaf paantii walii uffachuun akkamitti ulfaa'uuf nama saaxila yookaan uffata jalaan uffatan uffata qunxaa uffachuun akkamitti ulfaa'uuf nama saaxila kan jedhu yoo ilaalle namni paantii dhiiraa tokko dubartii yoo diratte mala ittiin ulfaa'uu irra ga'uu danda'a. Maali akkamitti yoo jettan namni tokko akka tasaa ta'e uffata jalaa kana jechuun uffata yeroo hedduu qaamni kenna ispermii yookaan oovariin kenna tuquu danda'u waan ta'eef gama dhiirati irraa paantii dhiiraa isaanirraa gara dubartiitti yoo caanii dubartiin sun akka tasaa hormooniisii yoo tuqee salphatti ulfaa'uus ni dandeessi. Garuu malli ulfaa'uusii baay'ee fagaata. Garuu biyya Arabaa kanatti waan adda ta'etu nama amma dubartii amma isin jee kana qunname dubartii tana sirriitti gaafadheetiin jira akka kachiisetti jira yaani wanti kun hin ta'u jedhee yaanuu amanuu dadhabee jechuudha. Maaltu isin mudatee mana xalabaa keessa jirti biyya isin jirtu biyya Saudi Arabiyaati. Mana xalabaa keessa jirti dhiira waliin argitu nama tokko waliin argitu arabni illee araba shakkii wayii irraa qabdu yookaan namni isii daffaruuf deeme wayiitu hin turre garuu ulfooftee argamte. Akkamitti ulfooftee argamte gaafii namatti ta'a. Namni tokko odoo dubartii takka dhiirri takka hin tuqin akkamitti ulfoofte? Amma rakkooleen akkanaa kun eenyurraa isin mudata? Dhiirumarraa isin mudata. Dhiira jechuun warri shamarranii na dhaggeeffata. Dhiira jechuun saree dhallee namallee dhiirri kun. Maaliif dhiirri tokko gadheetu jira. Dhiira gadheen beeytanii kan bakka gaheetti waan arge ta'u kan bakka gaheetti immoo akkuma gartee dhiirummaa ofiitu guutuuf hin tolle gartanii namoota akkasiitu jira. Maaliif akkas isin hin jedhee dubartiin tun erga dhiirri takkatti hin qunnamne akkamitti ulfoofte? Namni takkas hin tuyne akkamitti ulfoofte? Raajii dhaggeeffadha akkaataa doktorri itti metti beeytanii isin beekuu hin dandeenye akka wantattu maramarsisanii jennaan ilaalanii ilmi namoota maatii saniitti. Ilmi argame, ilmi maramarame dhiiga warra maatii mana Arabaa saniitti. Amma warri maatii mana Arabaa maal shakke? Shabaaba manaa qaban dargaggeessa yookaan akka waan isin jaalatti kenniteefi yookaan dargaggeessuun akka waan dirqisiisee tokkotti jara lamaan keessatti qabaman jechuudha. Jarri lamaan. Garuu jarri lamaan takka harkaan waliin tuyne akkuma obboleeyyanii mana keessa akkuma shaqaalatti nyaattee dhugdee wal jiraachuu malee. Boodarra wanti kunis maramarame garana jedhame mucaan kama isaati waan mucaa saniiti mucaan garuu takkaan talatan hattuyi arab doktora hedduutti jijjiiranii maramaranii macarrashaa doktoroota haalicha ibsuu yaala. Haalicha akkamitti ibsanii jarri kun waliin tuyne hin jedha. Tuni shaqaalaa ta'edha tuni mucaa kenna. Garuu immoo ulfa akkanatti argamee jira. Akkamitti ta'uu danda'a wanta akkanaa jedhanii doktora gaafatan. Doktora yeroo gaafatan doktorri salphumatti qorannaa adda addaa mucaa irratti gaggeesse mucattii irrattis gaggeesse mucattiin
mucaan kita beekta argeen beeku wanti isa uffattee beekta uffadheen beeku uffata isa uffattee beekta bakkuma inni ga'een beeku mana tokko keessa wajjin nyaanna wajjin ani manuma tokkotti gartee kuma nama maatii sararatanyaa fi maatiitti akkuma isin hundi keessanuu beektanitti jiraanna malee beeku watte haya mucatti taran mucaa hin gaggaafatan hin gaafa hin beekaa biree doktorri wantoota adda addaa gaafatanii dhuma irratti fedhii kee bakka itti baaste beektaadhani himuu didee dhuma irratti macarrashaa irratti hime maal jedhee hime waan nama qaanfachiisu dhiirri ture sareedhaa gaariidhaas wanti isin jedhee waan akkanaa kanaaf arabni akkuma isin beektan dubartii waliin argitu fedhii itti baay'ata yeroo hedduu dubartii waliin argitu ijaanuun argan jechuun kan qaaman quunnamuu miti fireendii akka kennaa kana ijaan beekuu kana haasa'uu ni miti ijaan yeroo arganitti fedha hedduu horata mucaan kun maayini waan seekaa jedhamu jira fedhii ofiin ofirraa baasu ni beektanii fedha ofii mucaan ofirraa baase akkamitti ofirraa baase eessatti ofirraa baase hojjetti ta'e eessa bira ga'ee jiru dandeessa fedhii ofii kan ofirraa baasuu danda'e mana fincaanii keessatti mana shaaworaa keessatti mana fincaanii keessatti fedhii ofiin ofirraa baase wantoota akka saamunaa fayyadamu yaada keessatti ishiin agartanii namoonni dhiironni tokko jira dhiirri dadhabaan yookaan dayyuusni waan jedhamu namni akkasii fedha dhalallee godha arabni argi caalu waan akkasii tasla arabni waan akkasiitti fedhii ofiin ofirraa baasa fedhii ofii harkaan ofirraa baasee mana fincaanii keessatti fedhiin kun edaa qaawwa yeroo mana fincaanii fayyadamnu ittiin bannee bishaan ol dha'uusan gartee qaawwa kana keessa gale fedhiin isaa jechuun qaawwa kana keessa gale isheen kan dubartiidhaan beektu akkuma nama kamiitu fayyadamte mana fincaanii kan yeroo fayyadamtan hundi keessanuu beektanii bishaan kana yeroo itti banan bishaan kun dha'ee qaama namaa keessa tuquu danda'a qaama namaa tuqa bishaan beekamaadha bishaan shintibeetii yookaan bishaan hammaamaa kun yeroo akka kamiin bannu yeroo dhiqannuun jechuudha qaama keenya tuquun oolu kontaakti ta'e jechuudha fedha isaa namichichitti dha'ee fedha ofii achitti gadhiise hammaamatti gadhiise ishiin waan beektuun qabdu qaama bishaan kana fayyadamte bishaan kun fuudhetanii qaama isii keessatti ilma ta'e jechuudha bishaan isaa kun sinii galee waan hedduu nama dhibu waan dhugumatti wanti kun nama saalfachiisallee kanaaf maaliif isiniin jedhee obboleettiin keessummaa natti himatte irraa baasanii jiran namoonni akka tasaa oona gaafachuun keessaa hin oolu booda ulfichi irra ba'ee jira haraam waan ta'eef mana haakimaatiin adda ba'ee dubbiin dhugaa ta'uusaa adda ba'ee jennaan karaa nagayaatiin garuu nagayuma qabdi amma jarris dhiibbaa addaa irratti goone barumsa dhumaaf naa himte barsiisi ijoollee keenya naan jette ijoolleen keenya irraa of eeguu qaban naan jette ijoolleen keenya kanaaf maal isinii dhaamuu barbaada shamarreen keenya hundi keessanuu beekamaadha manni fincaanii arabaa qulqulluudha dhugaadha qulqulluudha yeroo fayyadamtanitti shakkii tokko ittiin qabaattan ofiif qulqulleessita waan ta'eef akkasuma hin ta'in garuu qulqullinni isaa kana fedhiin dhiiraa kun waan kosii ta'ee waan badee ilaaltee argitu yookaan immoo waan akkasiiti miti kanaaf shintibeetii yeroo fayyadamtanitti of eeggannoo cimaa godhuu qabdanii akkasumas immoo yeroo qaama keessan goggoiffattan uffata dhiiraa kamiiyyuu irraa of eeguun barbaachisaadha maaliif maqaa isinii ta'a isallee argatte amma mucattiisun isa argattee isa an arganne qabbaneeffattellee qabbaneeffannee bilaashumatti wanta kana isin mudate garuu isin rabbirraa qadara homaa miti kuni waan biraa dhufe waan ta'eef homaa miti gara hedduu irraa of eegaa keessattuu shamarran mana ijaazaa galtan warri akka anaa mana galtan jechuun mana dhuunfaa keessanii waan akkanaa kanarraa of eegaa kuni waan badaa miti garuu immoo haalli isaa haala hammeenya biyyattis waan akkanaa argeetiin jira dubreen daa'imni xiqqashoon umrii ishee waggaa 14 keessa ulfooftee irratti dur dubrummaa waliin dubrummaa osoo qabdu biyyatti osoo ani beeku biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti naannoo an dhaladhetti dubartii akkas taateen beeka dubrummaa osoo qabdu kan ulfoofte jechuudha maalni fedhii paantii namaa dirachuurraa jechuudha paantii dhiiraa dirachuurraa wanta akkasii isii mudate kanaaf shamarran hundi keessanuu of eeggannoo akkanaa kana cimsuu qabdan dhiira jechuun akkuma isin beektan dhiironni gariin dhiira dadhabduudha bakkuma argitetti fedhii ofii gadhiifti dhiirri akkasii sun immoo ilaaban dubartiin fuudhu maaliif isa barbaachisu harka barateera waan ta'eef fedhiin isaa jaartiin isaa harkuma isaatti
dhiirri gadheen akkasii suni akka isin hin galaafanne hedduutti irraa of eegaa silaa ajandaa biraas ni qaba ture shamarran kiyya warri na boksi naa gootanii rakkina hedduurratti himtanii jirtanii ammaaf garuu kanarra kabiraa jechuu hin barbaadu garuu raajii har'aa kana hundi keessanuu raajeffattaniidhuma isin dinquun qabu irrumaa akka fayyadaniif hedduu waan booddee rakkoo guddaa keessa hin galchu mana isin jirtu samtama mana miskiinati mana warra nagayaati malee silaa warra badaa ta'e ni ajjeesan ilmoota inni haraam goote jedhanii ilma kenna haraam irratti kenniteefi haraama daleesiif jedhanii haraamni mataa qabu shaqaalan deemna miskiinnan dalagaa ofii dalagatti abbaa ofii gargaarti eessani wannan asirratti garana nyaatu tokko maa hin beekanii wallaahi isin warri shamarranii jechuudha silaa isin hin jiraanne biyyattiin maal ta'e sunuu biyyattiin maal Itoophiyaa sunuu rakkoo guddaa keessa jirti maaliif naan jetti jee yeroo ammaa kanatti diinagdee guddaan eessarraa deemaa jira shamarran biyya arabaatirraa deemaa jira silaa ati hin jiraanne yookaan maatiin kee rakkoo keessa jira ati garuu amma si waan birrii ergituuf diinagdee Itoophiyaa guddiste tokkoffaa lammaffaa abbaa kee haadha kee rakkoo keessaa baasteetii jirta shamarra jechuun seelii dhiigaa adii taatanii jirtan wallaahi dhiirrimmaan biyya arabaa amma akkatti boonee jiraatu kunuyyuu silaa isin hin jiraanne boonee hin jiraatu mallaqa hin danii osoo hin taane waa hedduun nama jechuun namni nyaatee dhugu tokko dubartiin haasa'uu barbaada dubartii wajjin wal fuudhuu barbaada wal jiraachuu barbaada namni wal fuudhe kunan fakkeenyaaf silaa dubartiin hin jiraanne maal fuudha immoo wanni guddaan dubartiin seelii dhiigaa adii taateef maaliif beekanii wallaahi haadhaaf abbaa ofii gargaaruuf namni jalqabarra garaan hin dandeenye namni fiigee mee hundi amma dhiira biyya ala jedha namni tokko maatii gargaara ta'uu dhiira mee maatii kiyyaa rakkatuun oola jettee osoo warri sitti hin dubbatin maal argitee hin beektu hin argituuf shamarri garuu jiini gaafa namoonni isii fudhattu ba'e sammuun isii akkana deddeema maatii kiyya dheebotinnaa beeladhinnaa erguufi jedhanii cinqaman jechuudha shamarri silaa hin jiraanne maatimmaan Oromoo sunuu hin jiru qabsoommaan Oromoo tunuu hin jirtu namni yoo beela'e maal qabsaa eessan qabee qabsaa gargaarsa tokko hin jiraanne garuu shamarran biyya arabaa jechuun ulfina guddaa qaban shamarri biyya arabaa kabajaa guddaa qabdi kabajaa hedduu guddaa qabdi jechuudha mootummaas kabachiiste maatii ofiis kabachiiste ofiisiitti kabajaa dhabdee jechuudha dubartiin ofii kabajaa dhabdee maatii fi biyya ofiitti waa hunda kabachiifte akkamii kabajaa dhabdii asii ofiisiitti ergamtee namaaf ergamtee maatii isii biyyatti immoo nama akka ergatu maatiin isii taasifti jechuudha ofii ergamtee maatii isii immoo akka maatiin isii nama ergatu taasifti jechuudha boonsitee maatii ofii wallaahi kanaaf shamarran keenya abdii kutatinaa ammas gargaarsi keessan haadhaaf abbaa keessanii gootan adda hin citin umriin kee badate dhumuyyuu galata namaaf waaqa birallee qabda rabbi birallee qabda jechuudha galata guddaa qabda jechuudha bakka maratti kabajaan kee yoomiyyuu gadi hin bu'u jaalalli yookaan du'aayin haati kee abbaan kee achitti siif gootu gammachuu yeroo ati mallaqa ergituuf maatiin kee siif godhu siif immootu barreeffama galmee guddaadha rabbi biratti waan gaariitu sii galmaa waan gaarii kaa'atte jechuudha deemanii suudii deemanii hajjuu yookaan taabota deemanii qaddasuu qofaa miti waan gaarii hojjechuun haadhaaf abbaa ofiitirraa eegala akkuma amantii kamiitettu namni haadhaaf abbaa ofii gargaare jannata yookaan gannati argatee jira jechuudha. Sigale maaliif dursatu haadhaaf abbaa wanni jaalatu akka illee hin jiru. Tasumallee hin jiru. Kanaaf asirratti silaa akka shamarran isaaniitti dhiirrillee maatii ofii gargaarte maatiin Oromoo tasumallee hin bo'u maatiin lammii kamituu hin bo'u jechuudha. Akkuma biyya addunyaa kanatti yeroo ammaa namni addunyaatiin akkatti qabee deemuu jiru shamarran waa hundi shamarraniif qajeelte. waan gara jabina qabne hin beekne dhiirri dalagatu miti dhiirri gara jabina qabu of kennee ofitti amanee maatii kanan gargaara jedhee sammuu ofiin amansiisu kanaaf dhiironni kennallee fakkeen shamarran biyya arabaa kana fudhadha shamarran biyya arabaa rabbi umrii keessan isinaa dheerisu kan isinii jedhu waan areen yaadamtu kanaaf har'aaf wanti jechuu barbaadu kanaaf guyyaa biraa hanga walitti deebinutti nagayaa tura like share subscribe gochuu immoo hin irraanfatinaa namoonni maatii koo hin taane yeroo kamiyyuu maatii koo ta'a yaada koo kana mootu hiriyoota keessaniif yoo qooddan natti tolaa fayyaanaa ta'a nagayaa naaf jiraadha kan isiniin jedhu ana nagayaadha
gama jalaatti namoonni qunnamuu barbaadda yeroo kamiyyuu abaawutii koo jala seentanii ilaaluu dandeessan. Abaawutii koo jalatti lakkoofsa kiyya Instagiraamii kiyya, Feesbuukii kiyyaa fi Tiwiitar kiyya argachuu dandeessan.